Jawwar kitaaba isaa irratti waa'ee Haacaaluu yoo addeessu anaa fi Haacaaluun achi booda waliin argine gaafa inni ajjeefame san galgalam qondaalli mootummaa tokko naa bilbilee Haacaaluun miidhameera jedhanii dhageesse jedhee na gaafate jedhe. Hedduu rifadhe akka waan cabbiin mataan natti jigfame qaamni hundi diilallaa'e rifaatuma san keessa maal ta'e jedhee gaafannaan nama turukute jedhanii adda hin baane intala takkatu bilbilee hiriyyatti himee bakka jirus arguu hin dandeenye mee Facebook irratti maxxansi qeerroon haa barbaadanii naan jedhe jedha. Dubbiin qondaala sanii daranuu na jeeqxe namni rukutame poolisiin malee qeerroon akkamitti barbaadama bilbila harkaa qabuun gara GPS'tiin sakandii keessatti arguu osoo danda'amu maaliif qeerrotti labsina jedheen jechuun barreesse. Namichis bilbilli isaa cufaa waan ta'eef gama GPS'in arguu hin dandeenye jedhee bilbila cufate erga Haacaaluun ajjeefamuun isaa mirkanaa'e ammas namni mootummatti dhiyaatu tokko naaf bilbilee Haacaaluu kan ajjeese shaneefi wayyaaneedha naan jedhe jedha. Ani ammoo yeroo gabaabaa hammanaa kanatti abbaa ajjeese beekuun akkamitti danda'ame namni rukute sun qabamee jira jedhee gaafannaan deebii naaf laachuu dhiise cal'ise jarana osoo namni rukuteeyyuu qabamee jira ta'e murna siyaasaa duuba jiru ragaan adda baasuuf yeroo fudhata. Poolisiin qorannoo sirnaan haa geggeessu ammaaf ragaa malee garee kamittuu quba qabuun walitti bu'iinsa hamatti waan nu seensisuuf tilmaamaan dubbachuu irraa of qusachuu barbaachisa jedhe. Adeemsi qondaalonni mootummaa ragaa tokko malee osoo reeffinuu hospitaalatti hin qoratamin ajjeechaa raawwatame murnoota siyaasaatti maxxansuuf yaalan yaachise. Wanti namticharraa dhagahee battaluma sanitti Facebook irratti maxxanfame arge Oromoo jidduutti saboota biroo waliinis walitti bu'iinsa uumuuf akka yaadan waan hin shakkeef qeerroowwan biyya keessaa fi hayyoota biyya alaa muraasa qunnamuun shirri uummata gosaa fi sabaan walitti naquuf godhamaa jiraachuu waan maluuf dammaqinaan hordofuun fashalsuu akka qabnu itti hime jedha. Halkan walakkaam qondaalli biraanaa bilbiloon haala sirna awwaalchaa irratti yoo dubbannu mootummaan geggeessaa gootaan malu gochuuf koree akka dhaabee fi Finfinneetti akka awwaaluuf murteessan naaf hime. Ganama garuu yeroon televiziyoonaa banuun faallaa waan qondaaltichi naaf himeettu raawwatamaa jira. Reeffi hospitaalaa baafame uummanni qabatee gara Amboo yoo deeman arge mootummaan sirna awwaalchaa gootaan malu godhaaf jedhee ture amma akkamiin yaadisan jijjiiree haala ajjeechaa isaa baruuf qorannoon reeffa irratti godhamu sa'aatii muraasa keessatti akkamiin xumurame awwaalchaaf qophaa'ame gaafilee jedhan mataana weeraranii kan jedhu Jawwar Muhammad bilbila kaaseen qondaala galgala mootummaan akka awwaalu naaf himetti bilbilee innis mootummaan yaada awwaalcha sadarkaa biyyaa Finfinneetti awwaalu akka jijjiiree fi Ambootti akka awwaalamu murteessuu naaf hime sababa gaafannaan hin beeku naan jedhe. Qondaalonni reeffa qabatanii gara Amboo deeman eenyu fa'a akka ta'an gaafannaanis namoo hin jiroom uummatumatu fudhatee deemaa jira naan jedhe. Yeroo kana mataan na boba'uu eegalee nama akka Haacaaluu ija Oromoo ta'e guddaa sabaa fi biyyaaf gumaacha olaanaa godhe akkuma kanaan reeffi gatamaa jedheen hedduu aaree nan gubadhe. Galgala ijoollee eegdotaa waliin yoo haasofnu ani hospitaalaa reeffi jirus ta'ee sirna awwaalchaa dhaquun balaa qaba jedhanii waan kadhataniif akka hin deemne walii galeen ture. Garuu wanti qondaalicha irraa dhagahe nama raachee dhiiga na danfisee osoo kan du'e ana taate reeffi kiyya haalli kun mudate Haacaaluun mana taa'aa laata jedheen of gaafadhe. Deebiin sammuun koo naaf laattees Haacaaluun ana dhiisitee qondaalonni mootummaa awwaala isaa xiqqeessan sunu osoo du'anii osoo dhibamee siree irra ciisee yoo hin hafu wasaasaanis taatu baadhatame nu hunda yaamee kakaasee nu geessa malee kan jedhu ture. Kanaafuu anis sirna awwaalchaa isaa irratti argamuun qaba jedheen murteesse jedha. Taatee gaafasii kitaaba hin gaabbu keessaan yoo himu Jawwar Muhammad. Profeesar Maraaraa obbo Baqqalaa fi kanneen biroof bilbileen haa deemnuu jedheeni hundinuu tolee ni deemna jedhanii garuu ani akka hin deemne Profeesar Maraaraan natti warwaatanii yoo xiqqaate geggeesseen deebi'a jedheeni waliif galle jedha. Eegdonni koo kanuma halkan yeroo mari'annu ani awwaala akka hin dhaqne walii galle qofa quba qabu ture. Yeroo ani deemu murteessuu kiyya dhagahan rifatanii dhufanii balbala natti cufanii meeshaa mana keessaa caccabseen ga'ee humnaan bahee yeroo gadi ba'uun abbootii qabeenyaa fi jaarsotaan argee na waliin deemanii akka hin miidhamneef waajjira manaa qabutti isin dubbisuu fedha jedhee yeroo isaan seenan duubaan bahee konkolaataa seenee jalaa deemee yeroo nuti geenyu reeffi sa'a tokko dura hospitaalaa ba'us hospitaalicha irraa kiiloomeetira tokko sin deemne
Uummanni akka malee guutee sochii dhorgeera. Sanirraan Finfinneetti malee Ambootti geessitanii hin awwaaltan jechuun mormiidhaan sochii konkolaataa reeffaa ogguraa ture. Nuti konkolaataa hedduu qabannee waan turreef weellisaa galaanaa gaaromsaa dhufee karaa bansiisaa saffisaan deemuu akka gargaaru nu gaafate. Nutis konkolaattota qabnuun konkolaataa reeffaan fe'ee jiru san duraa duubaan marsinee socho'uu eegalle. Qaroo uummanni mormii godhaa waan tureef saffisaan deemuu hin dandeenye. Yeroo nu ogguran konkolaataa keessaa bahaa kadhachaa deemaa turre. Adaduma magaalaa keessaa bahaa deemnuun sochiin daran rakkisaa ta'e jedhe. Buraayyuu yoo darbuuf kaanu uummanni kallattiin Amboorraa dhufu konkolaataa gurguddaa yookaan sinootiraakiin karaa nutti cufuu eegale. Gurbaan tokko albee baasee mormatti of qabee yookaan of hin qalaa yookaan reeffa deebisaanaan jedhee kadhadheen qabbaneessee karaa qaxxaamuraa tokko irratti sinootiraakiin hedduun daandii cufee waan jiruuf dabruu akka hin dandeenye agarraan Galaanaan Shimallis Abdiisaaf bilbilee innis erga isin dabarsuu didan poolisiin isiniif ergamaa of duuba deebi'aa jedhe jechuun dallansuu ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee handhuura Oromiyaa